Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti waraana faashistii PP qarshii 600,000 fi 80,000 konkolaachistoota Dogdoqqee fi maatii qabsaa'otaa irraa fuuchuun ibsame. Gabaasa qindaa'e Jaalii Yaadannoo Oromiyaa. Lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee gandoota akka Qumbaabee Golboo, Malkaa Guddinaa, Hundee Guddinaa fi Ifa Guddinaa jedhaman keessatti gochaawwan ammeenyaa waraana faashistii Biltsiginnaan raawwatamu itti fufee jiraachuun gabaafame. Maddii oduu akka ibsutti gaafa amajjii 15 2026 loltoonni Biltsiginnaa namoota Dogdoqqee fayyadamuun uummata deddeebisanii jireenya isaanii geggeeffatan dargaggootaa fi addattuu maatii qabsaa'otaa irraa qarshii 600,000 fi 80,000 ta'u humnaan harkaa fudhataniiru. Dogdoqqeen kun gara bakka Koyyaan jedhamutti uummata deddeebisaa kan ture yoo ta'u, maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummata saamaa turuunis ibsameera. Gochaawwan kunneen addattuu maatii qabsaa'otaa fi sabboontota irratti xiyyeeffachuun manneen jireenyaa isaanii irra deemanii saamuun raawwatamaa jira. Kana malees gaafa amajjii 16 2026 uummata qabuun mana qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoon agarsiisaa jechuun dirqisiisanii abbootii warraa 5 irratti miidhaa jabaa qaqqabsiisuu isaanii jiraattonni himaniiru. Miidhamtoota keessaa kanneen maqaan isaanii nu ga'e Ibsaa Badirii fi Muhammad Bayyaan namoonni kunneen gaafa amajjii 16 loltoota kanaan meeshaa saanjaan waraanamuu fi reebamanii miidhaa jabaan qaama isaanii irra gahuun mirkanaa'eera. Akkasumas jiraattota ganda ilaalaa kan ta'an Haarifee fi Ibrahaam kanneen jedhaman gaafuma amajjii 16 reebamanii saamamuu isaanii gabaasni ni mul'isa. Uummanni naannoo sanaa sodaa fi rakkoo nageenyaa cimaa keessa jiraachuun hawaasni idil-addunyaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu gochaawwan akkanaa kana akka hordofan waamicha dhiyeeffataniiru. Godina Matakkal aanaalee cufatti manneen gubuu, uummata buqqisuu, saamicha gaggeessuu fi ajjeechaan raawwatamaa jiraachuun cinaattis hiriirri balaaleffannaa obbo Dirqiin loltoota PP'n adeemsifamaa turuun ibsame. Jaalamansiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaalee adda addaa keessatti waraanni murna faashistii Biltsiginnaa uummata Oromoo irratti miidhaa ulfaataa raawwataa jiraachuu maddeen odeeffannoo naannoo sanaa irraa arganne ibsaniiru. Gochawwan kunis manneen gubuu, uummata buqqisuu, saamicha akkasumas ajjechaan yeroo ammaa bal'inaan raawwatamaa jiraachuun himameera. Akka jiraatan godina Matakkal aanaa Dibaat bulchiinsa magaalaa Gaalessaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsatti torban kana qofa waraanni Biltsiginnaa manneen hedduu gubuun uummanni magaalattii akka godaanuuf labsii dabarseera. Akkasumas gaafa amajjii 16 2026 uummanni magaalaa Gaalessaa hiriira balaaleffannaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuuf dirqamsifamuun ibsameera. Kana malees oduu gubaatii manneeniin ammoo ganda Goondoo bakka addaa Sayidoo jedhamutti gaafa amajjii 15 2026 loltoonni Biltsiginnaa manneen 7 gubuun jiraata tokko kan sochii siyaasa kamiyyuu keessatti hin hirmaanne abbaa ijoollee 6 ta'e ajjeesuun isaanii himameera. Namni ajjeefame sun obbo Lamuu Abbabaa abbaan ilmaan 6 yoo ta'u, abbaan isaa obbo Abbaa Beelataa waggoota 2 dura loltoota PP kanneenumaan ajjeefamu jiraattonni ibsaniiru. Jiraattota manni jalaa gubate kunneen armaan gadi ta'uun ragaan ni mul'isa. Alagoo Jokoraa, Yaadataa Jokoraa, Abbabaa Dibaabaa, Balaayii Abbabaa akkasumas namoota biroo hedduu ta'uun ibsameera. Manneen kunneen gaafa amajjii 12 2026 gubachuu isaanii odeeffannoon argame ni mul'isa. Kana malees gaafa amajjii 16 2026 uummanni magaalaa Gaalessaa hiriira dirqii balaaleffannaa waraana bilisummaa Oromoof qophaa'e irratti humnaan hirmaachifamaa turu jiraattonni magaalaa Gaalessaa ibsaniiru. Godina Shaggar aanaa Baakkoo Tiibbeetti waraana faashistii PP uummata nagaa hidhuu ammeessanii jiraachuun beekame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tiibbeetti waraanni faashistii PP gaafa amajjii 14 2026 nama maqaan ishee Aadde Qananii Eebbisaa jedhamtu badii tokko malee yakkuun waajjira poolisii magaalaa Baakkootti hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Aadde Qananiin nama hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu hin qabne hojii dhuunfaa ishee dalagachuun maatii ishee jiraachifattu yoo ta'u, waraanni faashistii PP garuu waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun yakkanii hidhanii iraarsaa jiru jechuun jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Murni ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti yakkoota garaagaraa irratti raawwachuu aadeffatee jiru Biltsiginnaan guyyaa guyyaan golee Oromiyaa cufa keessatti waraana isaa shororkeessummaa leenjisee bobbaasuun uummata nagaa irratti gochaawwan gara jabinaan guutameen kan duraan barameen olitti ammeessaa jiraachuun ni mul'ata. Godina Bahaa Shaggar magaalaa Adaamaa keessatti waraanni Biltsiginnaa namoota leenjii waraanaa fudhachuu didan irraa maallaqa saamuun ibsame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalkennaa Sabaa. Godina Bahaa Shaggar magaalaa Adaamaa ganda Daabee Solloqqee keessaa amajjii 15 2026 waraanni goolessan Biltsiginnaa
namoota nagaa daandii fi iddoowwan hojiitii qabuun gara leenjii waraanaatti guuraa turaniiru. Namoota leenjii waraanaa bu'aanaan tokkeef jecha ibidda gatii hin qabne diduun jireenya dhuunfaa isaanii filatan maallaqa dafqa isaaniitiin lobboo isaanii oolfatan gaafachuun kanneen maallaqa jedhaman hin qabne dirqamaan mooraa leenjiitti guuraa jiru. Namoota muraasa maallaqa loltoota kanneeniif kaffaluun lobboo isaanii oolfatan keessaa kan maqaa arganne muraasni Sisaay Damisee, Saamu'eel Shuumii fi Gadaa Daamxoo kanneen jedhaman qarshii 15,000 harkaa saamuun ibsameera. Namoonni maallaqa isaaniitiin lobboo isaanii oolfatan kun gara fuula duraattis wabii leenjii waraanaa isaan geessu dhorku kan hin qabnee fi carraan gara fuula duraatti maallaqa gaafatamuu qabus jedhameera. Gochaawwan waraana biltsiginnaa keessaa tooftaalee saamicha maallaqaa kan ta'e maallaqa kaffaluun lobboo ofii oolfachuuf jecha namoonni waan qaban gurguruun kan hin qabne liqeeffachuun lobboo ofiitiif waraana gabroonfataa PP'f kaffalaa jiru. Gandoota magaalaa Adaamaa keessatti saamichi kun kan duraanii caalaa kan hammaateef mootummaa abbaa irree tiksuu waraanni lola keessatti booji'amu mooraa keessaa meeshaa fudhachuun baduu uffata hawaasaa irraa jijjiirratanii miliquun sababoota ijoo kanneen mooricha keessatti hafaniif qabata saamichaa ta'ee jira. Indiin Faransaay irraa jeettiiwwan 114 bitachuuf itti dhiyaatte. Dabalatasaaf jaasabaafan waggaarii. Indiyaan karoora ittisa qilleensaa ishee keessatti qaawwa murteessaa ta'e cufuuf waliigaltee doolaara biiliyoona hedduutti fayyadamuun jeettiiwwan qabsaa'aa Raafaalii 114 bitachuu fi waliin oomishuuf karoora raggaasiste. Boordiin bittaa ittisaa biyya Eeshiyaa kibbaa kan biirokiraatota olaanaa ministeerichaatiin hoogganamuu fi bittaa guddaa irratti murteessuu yaada jeettiiwwan aviyeeshinii Desaawulti bitachuuf dhiyaate qulqulleessee akka qondaaltonni olaanoo jedhanitti mariin kun dhuunfaa waan ta'eef maqaa dhahuu dide. Ministeerri ittisaa fi humni qilleensaa Hindii sa'aatii hojii booda yaada kennuudhaaf gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin kennine. Bittaan kun humna qilleensaa Hindii kan loltoonni isaanii baay'inaan madda Raashiyaa ta'aniif fooyya'insa guddaa ta'a. Indiyaan bara 2015tti jeettiiwwan Raafaalii 126 dhimma mirkaneessuu qulqullinaa jeettiiwwan Hindiitiin hojjetaman irratti taasifame irratti erga mari'atee booda walii galtee haqxe. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon baatii dhufuu Hindii daawwachuuf akka jiran gabaafameera. Raashiyaan meeshaa waraanaa guddaa Hindiif kan dhiyeessitu ta'us Niw Deeliin waggoota muraasa darban keessa bittaa meeshaalee waraanaa Moskoo irraa hir'isteetti. Waboon miseensota haaraa mooraa zoonii lixaatti eebbisiise. Jaalboree addunyaa waan qindeeffate qaba. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo dhaabni Abaa Waboo gabrummaa hundeen uummata Oromoo irraa buqqisuuf ilmaan Oromoo roorroo garee faashistii PP jibban dhiiraa fi dhalaan ofitti fudhate leenjii kennuufiin bobba'aa jira. Humna gabrummaa falmatu dirree irraa oomishuun PP hokkee qabee kan jiru Abaa Waboon torbee kana keessa mooraa leenjii zoonii lixaatti kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo leenjii waraanummaa fi siyaasaa yeroo dheeraaf kennaa fi ture xumursiisee dirqama itti aanuuf bobbaasee jira. Eebbi kun kan gaggeeffame mooraa egeree Oromiyaatti yoo ta'u eebba kanarrattis miseensi koree hojii raawwachiiftus Abaa Waboo Jaalqajeelaa Siraajii fi ajajaan Waboo zoonichaa Jaalwaamii Dhugaa irratti argamuun haasaa taasisaniiru. Eebbi marsaa galma dhugaa kun agarsiisa waraanaa fi ergaawwan jajjaboo gooticha waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoof dabarsuun kan faayamedha. Eebbifamtoonni marsaa kanaas leenjii kennameefitti gammaduun saba isaanii kutannoo fi cichoomnaan hanga wareegama lubbuutti akka tajaajilan ibsuun uummanni Oromoos qabsoo ilmaan isaan gaggeeffamaa jiru cina akka dhaabbatu dhaamsa dabarsaniiru. Hanga gabrummaan jirutti qabsoonni jiraataa kan jiran qondaaltonni Waboo eebba kanarratti haasaa taasisan Waboon gantoota qabsoo ofii keessaa harcaasee daandii qulqulluu irratti uummata isaa ijaaree injifannoo irra ga'uuf humna qabsichaa Waboo baay'inaa fi qulqullinaan leenjisuu jabeessee itti fufaa jira jedhan. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat keessatti waraanni faashistii biltiginnaa tokko meeshaa waliin waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadiitti harka laate. Jaalamansiis kaayyoo waan qindeeffate qaba.
Godina Baashaggar aanaa Boosat keessatti waraanni faashistii bilisignaa tokko hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii Arsadiitti harka kennachuun barame. Miseensi waraana faashistii PP kun mooraa waraana PP magaalaa Doonitti argamu keessaa ba'uun qawwee AKM Turkii tokko, boombii 2 fi rasaasa 220 akkasumas qophiilee waraanaa waliin waboo zoonichaatti nagayyaan makamuu isaa hooggansi waboo bakkichaa ONM'f addeessaniiru. Akka yaada miseensa kanaatti mooraan waraana PP dabaa fi Ciraan guutame waraanni hamilee dhabatee jiraachuu eeruun waraana keessatti qoqqooddan dhabaa akkasumas ilaalcha miseensi waraanaa tokko addatti hin qabneen shakkanii hidhuu hanga ajjechaatti qondaalonni PP miseensa nagaa irratti raawwachaa akka jiran himuun sababa kanarraa kan ka'e miseensonni hedduun mooricha keessa guyyuu gurmaanii bifa siviilii fi waraanaan badaa akka jiran hima. Sirnichi uummata Oromoo nagaa fi meeshaa maleessaa irratti xiyyeeffachuun yeroo mara hoomaa waraanaa irratti sun jireenya isaa jeequun ajjeesuu, saamuu, hidhuu, reebuu fi darara adda addaa dhala namaaf hin malle irratti raawwachaa waan jiruuf uummata kiyya bira dhaabadhee Roobi Ahmed uummata Oromoo irratti tarsiimoo baafachuun yakka mirga namummaa duguuggaa sanyii raawwachaa jiru waboo waliin hiriiree uummata Oromoof isaa irraa dhaabuuf akka hojjetu yaada isaa ONM'tti ibseera. Baha Harargee aanaa Malkaa Ballootti jiraattonni maallaqaa fi midhaan dirqamaan irraa guuramaa jiraachuu himan. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Baha Harargee aanaa Malkaa Balloo keessatti haraddoota bokkoo caffee fi biiftuu nagayaa jedhaman keessaa jiraattonni rakkoo nageenyaa fi dinagdee hammaataa isaan quunnamaa jiru irratti yaaddoo guddaa keessa jiraachuu ibsan. Akka odeeffannoon jiraattota naannoo sanaa irraa argametti torban darbe keessa garee murna maafiyaa PP maqaa qawwee binna jedhuun uummata hundarraa qarshii 5,000 guuruu jalqabu himu. Akkasumas sababa nyaata milishaa jedhuun midhaan hanga kiloogiraama 80 ta'u maatii harka qalleeyyii irraallee dirqamaan guuramaa jiraachuu dubbataniiru. Jiraataan araddaa bokkoo tokko maqaan isaa akka hin eeramne gaafachuun akka jedhetti namni kaffaltii kana hin kaffalle doorsifamaa fi rakkifamaa jiran harki qalleeyyii baay'ee waan nyaatan maatii isaaniif dhabanii jiru jedha. Jiraattonni biroo ammoo guurinsi kun seeraan ala akka ta'ee fi jireenya isaanii guyyaa guyyaan akka himu. Keessumaa yeroo midhaan nyaataa maatiif ta'e dirqamaan fudhatamu rakkoon mana keessaa akka hammaatu sodaa qaban ibsaniiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyooti tarkaanfii namaan loltoota faashistii PP'n jiraattota irratti fudhatamaa jiraachuun himame. Jaalhiraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo ganda Gambeela Tarree keessatti hawaasa nagaa irratti tarkaanfiin humnaa fudhatamu odeeffannoon jiraattota irraa arganne ni mul'isa. Akka jiraattonni ibsanitti amajjii 14/2026 waraanni PP hawaasa nagaa kanneen maqaan isaanii Yoonaas Biraanuu fi Miyaas Gabbis daman badii tokko malee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun hidhaatti darbatan jedhu. Namoonni kunneen yakka seeraan isaan irratti mirkanaa'e tokko malee qabamuu isaanii himachuun hidhamuun isaanii sodaa fi jeequmsa hawaasa naannoo sanaa keessatti uumee jira. Uummanni naannoo Gambeela Tarree haala kanaan mirgi namoomaa sarbamaa jiraachuu ibsuun namoonni seeraan ala qabamanii hidhaman hatattamaan akka gallakkifaman maatiin gaafatanii jiru. Dhimma Giriinlaandii irratti biyyoota Awurooppaa 8 irratti taarifa akka kaa'u dhaadate. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp sanbata kaleessaa hanga Ameerikaan Giriinlaandii akka bittu hayyamanitti michoota Awurooppaa irratti taarifa dabaluu hojiirra oolchuuf dhaadachuun egeree odola bal'aa Arkitiik Deenmaark irratti wal dhabdee hammeessaniiru. Tiraamp barreeffama Tiruus Sooshaal irratti barreessaniin meeshaalee Deenmaark, Noorweey, Swiidin, Faransaay, Jarman, Neezerlaand, Fiinlaandii fi Biriteen irraa dhufan irratti dhala tokko irraa eegalee taarifa dabalata 10 hojiirra akka oolu yoo dubbatanii hundi isaanii duraanuu taarifa Tiraamp kaa'ee jala jiru. Taarifoonni sun wajjii tokko gara dhibbentaa 25tti kan ol guddatan yoo ta'u hanga waliigalteen Ameerikaan Giriinlaandii bitachuuf irra ga'amutti itti fufa jechuun Tiraamp barreessaniiru. Pireezidaantichi Giriinlaandiin bakka fi kuufamaa albuudaa guddaa qabdu irraa kan ka'e nageenya Ameerikaaf murteessaa ta'u irra deddeebi'anii kan dubbatan yoo ta'u humna fayyadamuun fudhachuun hin hafu jedhu. Biyyoonni Awurooppaa torban kana gaaffii Deenmaarkiin hojjettoota waraanaa gara odola kanaatti erganiiru. Biyyoonni kun kanneen tapha baay'ee balaa qabeessa kana taphachaa jiran sadarkaa balaa taphaa keessatti kan hin danda'amne yookaan itti fufiinsa hin qabne kaaniiru jechuun Tiraamp barreesse.
saniiru. Ameerikaan waggoota kurnan hedduu keessatti eegumsa olaanaa dabalatee waan isaaniif hojjenne hunda ta'us Deenmaarkiif yookaan biyyoota balaa guddaa keessa galchan kana keessaa kamiyyuu waliin mari'achuuf battalumatti banaadha jedhan. Mormitoonni Deenmaarkii fi Giriinlaandi kaleessa gaaffii Tiraamp mormuun hiriira bahuun egeree ofii keessuuf gaafataniiru. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa beekamoo ta'an Deenmaark deeggaruun waraanni Ameerikaa naannoo neetoo keessa jiru dhuunfachuun gamtaa waraanaa Waashingitan hooggantu kuffisuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Biriteen deeggarsa ishees kennitee jirti jechuun Rooyiters gabaaseera.